Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin Anibsaa Gadaatiin dura dursuun oduu hangafoota. Hospitaalli Reeferaala Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomisha hojii eegalchiisuu beeksiseera. Hirmaannaa filannoo dhalattoota sablammii Hararii ilaalchisee murtiin haaraan kennamuun beekameera. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa uummata kumaan lakkaa'aman buqqisee qabeenya daran barbadeessu hoogganaan mootummoota tokkummoota gabaaseera. Tonni hin beekamne naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa daandii Finfinnee gara Goojjam geessu irratti konkolaachistoota irratti haleellaa geggeessuun beekameera. Galmeen obbo Jawaar Mohaammed faan walqabatee waliyyannoon abbaa alangaa irratti falmiin adeemsifameera. Paartileen siyaasaa kana dura boordii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaatiin haqaman keessaa tokko kan ta'e paartiin sirna gadaa filannoo biyyaalessaa ji'oota ja'an fuulduratti akka siquuf gaafateera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan. Paartileen siyaasaa kana dura boordii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaatiin haqaman keessaa tokko kan ta'e paartiin sirna gadaa filannoo biyyaalessaa ji'oota ja'an fuulduratti akka siquuf gaafateera. Paartichi falmii boordii filannoo waliin mana murtii waliigalaa federaalaatti taasiseen haqamuunsaa sirrii akka hin taane akka murteesseef pirezidaantiin paartii sirna gadaa obbo Roobalee Taaddasaa himaniiru. Sababa boordiin filannootiin filannoon ala ta'anii kan jedhan paartichi filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa ji'oota ja'an fuulduratti akka siquufi fulbaana bara 2014 akka adeemsifamu boordiin filannoo gaafachuusaa pirezidaantiin paartichaa obbo Roobalee dubbataniiru. Kana malees paartichi maqaa isaa gara paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoof jedhutti jijjiiruusaas beeksiseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa labsii filannoo galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo lakkoofsa 1162 muraa 211 bu'uura godhachuun paartileen siyaasaa biyyattii keessa jiran akkaataa ulaagaa labsichaarraa kan kaa'ameen irra deebiin akka galmaan taasisuu himanii turaniiru. Boordiin paartilee siyaasaa ulaagaa labsicha keessatti kaa'aman hin guunne jedhan ji'a caamsaa bara 2012 haqamuun isaanii beeksise keessaa tokko paartiin sirna gadaa ture. Ragaa hundeessitoota paartichaa hin dhiyeessine kan jedhu sababa paartichi ittiin haqame akka ta'e boordiin biyyaalessaa Itoophiyaa himee ture. Haa ta'u malee pirezidaantiin paartichaa obbo Roobaleen akkaataa labsii 1162 muraa bara 2011tiin paartiin sadarkaa naannootti dorgomu mallattoo hundeessitoota 4000 dhiyeessuu qabaatullee nuti garuu miseensa 6848 dhiyeessine. Seera tokko osoo hin cabsinii fi ragaa gaarii osoo qabnu nu jala haqan jechuun dubbataniiru. Sana booddee manni murtii olaanaa federaalaatti iyyachuu isaanii fi boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waliin wal falmuu isaanii manni murtichaas adeemsi paartichi ittiin haqame sirrii akka hin taane murteessuusaa obbo Roobaleen himaniiru. Manni murtichaa boordiin filannoo paartichaaf carraa deebii kennuuf ofirraa ittisuuf erga kenneen booddee paartichi haqamu yoo galmaa'u kan jedhu immoo murtee boordii filannoof aangoo kenneera. Haa ta'u malee nu dhimmicha boordii filannootti deebi'uu hin qabu. Manni murtii dhuma nuuf haa kennu jennee mana murtii waliigalaa federaalaatti iyyannee jedhan obbo Roobaleen boordiin filannoo ejjennoo paartichaa haqamuu qaba jedhu irratti cichuun manni murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffachuun isaa himameera. Manni murtii waliigalaa federaalaas oliyyannoo boordii filannoo kuffisuufis oliyyannoo isaanii fudhachuusaa obbo Roobaleen ni dubbatu. Murtiin mana murtii waliigalaa federaalaa murteesses boordichaaf galchuu isaaniif deebii boordichaafis eegaa akka jiran himaniiru. Galmeen obbo Jawaar Mohaammed faan walqabatee waliyyannoon abbaa alangaa irratti falmiin adeemsifameera. Manni murtii waliigalaa federaalaa akkaataa ragaaleen abbaa alangaa jechatti kennan irratti abbaa alangaa fi abukaatowwan obbo Jawaar Mohaammed faa wal falmisiiseera. Abbaan alangaa waliigalaa jala murtii manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa ragaalee abbaa alangaa dhaddacha banaa irratti akka dhageeffataman jechuun kanneen mormuun ture manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo kan dhiyeeffate. Abbaan alangaa waliigalaa ragaalee isaan eegumsa gochuuf jecha ragaaleen isaa 146 dhaddacha cufaa fi golgaa duuban jecha akka kennan ture kan iyyate. Haa ta'u malee manni murtichaa abbaa alangaa yaaddoo nageenya tokko ragaalee qaban hin ibsine. Kana malees ragaaleen meeqa dhaddacha cufaa yookiin golgaa duuba ta'u jecha kennuu kan jedhu hin ibsine jechuun ture iyyannoon isaanii kan kuffisame. Abbaan alangaa murtee manni murtii olaanaa federaalaa kenne mormuun oliyyannoo dhiyeeffachuu isaatiin manni murtii waliigalaa federaalaa
abbaa alangaa fi abukaatoowwan himatamtoota wal falmisiisee jira. Dhaddacha wal falmii kana irratti himatamtoonni qaamanis ta'e gama pilaazmaan hin dhiyaanne. Manni murtichaa kanaan dura himatamtoota mana sirreessaa Qaallittiidhaan gama televezyiinaa yookiin pilaazmaan dhaddacha akka hordofan jala murtii kennee ture. Haa ta'u malee himatamtoonni qaamaan yoo ta'e malee gama pilaazmaatiin dhaddacha hirmaachuu akka hin barbaanne himaniiru. Walfalmii guyyaa roobii taasifameen abbootiin alangaa waliigalaa manni murtii olaanaa federaalaa ragaalee abbaa alangaa yaaddoo nageenyaa qaban hin qaban kan jedhu qorachuuf yookiin murteessuuf aangoo hin qabu jedhaniiru. Aangoon kun kan abbaa alangaa ta'uu himaniiru. Kana malees ragaaleen dhaddacha cufaa yookiin golgaa duubaa ta'uun jecha kennan mirgoota himatamtoota fi heeran kenname kan cabsu akka hin taanes dubbataniiru. Kana malees himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mohaammed faa keessatti argaman aangoota dhaaba siyaasaa fi eegdota isaaniidha. Deeggartoota hedduu qabu. Kanaaf yoo ragaaleen keenya dhaddacha banaa irratti jecha kennan miidhaan irra gahuu danda'a jedhaniiru. Gama biraatoon abukaatoowwan himatamtoota ragaalee abbaa alangaa dhaddacha cufaa fi golgaa duubaa ta'uun jecha kennuun mirga heera himatamtoota dhimma isaanii dhaddacha banaa keessatti akka ilaalamuuf qaban kan sarbu ta'uu himaniiru. Ragaaleen golgaa duubaa ta'uu jechaan kan kennaman yoo ta'e maamiltoonni isaanii gaafilee qaxxaamuraa gaafachuuf akka rakkatan ta'uu himaniiru. Keessattuu himatamtoonni maamiltoota isaanii irratti hundaa'e hidhaa waggaa 7 hanga umrii guutuu akkasumas du'aan kan adabsiisu ta'uu isaa himaniiru. Abukaatoon himatamtoota himata akkanaa irratti ragaaleen golgaa duubaa jecha yoo kennan jechuun haqa qabeessa miti jedhaniiru. Manneen murtii dirqama mirga kabachiisuu akka qaban kan himan abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed faa abbaan alangaa ragaalee koo dhaddacha cufaa yookiin golgaa duubaa ta'uun jecha yaa kennan kan jedhu qofaa isaatti murteessuu hin danda'u mirga siin qabu jechuun falmaniiru. Kana malees abukaatoon abbaa alangaa yaaddoo nageenyaa ragaaleen isaa qaban bifa amansiisaa ta'een mana murtiif dhiyeessuu qabaatullee abbaan alangaa kan akka hin raawwanne himaniiru. Dabalataa manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti galmee qorannoo duraatiin ragaaleen abbaa alangaa dhaddacha banaa irratti jecha kennuu isaaniif miidhaan irra gahee akka hin jirres dubbataniiru. Gama biraatiin abbaan alangaa namootii galmee himata obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti himataman aangoota dhaaba siyaasaa fi eegdota isaanii jechuun kan kaase mormuun lakkoofsi namoota aangawaa dhaaba siyaasaa ta'an 3 kan hin caalle ta'uu fi kunneen biroo namoota hojii garagaraa irratti bobba'an ta'uu himaniiru. Walfalmii abbaa alangaa fi abukaatoowwan kan dhaggeeffate manni murtichaa dhimmicha irratti murtee laachuuf caamsaa 4 bara 2013 tti beellama qabateera. Hirmaannaa filannoo dhalattoota sablammii Hararii ilaalchisee murtiin haaraan kennamuun beekameera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhalattoonni sablammii Hararii bulchiinsa naannoo Harariin ala jiraatan filannoo naannoo Harariitti hirmaachuuf bu'uura seera isaanii heeyyamu hin qaban jechuun murtii amma dura dabarsee ture. Manni murtii waliigalaa dhaddacha deemsa filannoo fi bayii filannoo irratti ol iyyannoo dhageeffatu kuffisuun isaa beekameera. Gumiin biyyaalessaa Hararii beeksisee jira. Boordiin filannoo murtii kana irratti yaada kennuu irraa of qusatee jira jechuun gabaafamee jira. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa uummata kumaan lakkaa'aman buqqisee qabeenya daran barbadeessu hoogganaan mootummoota tokkummoota gabaaseera. Dubbii himaan tokkummaa mootummoota Farahaan Haaq bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi gareelee hawaasaa gidduutti uumameen ummanni hedduun buqqa'uu isaa fi saamiinsa akkasumas qabeenyi fi ijaarsawwan barbadaa'uun dhaqqabuu beeksiseera. Sababa kanaan haalli nageenyaa naannoo sanaa muddama keessa jiraachuu waahillan keenya nutti himaniiru jedhaniiru. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa kun ibsa kennameen akka ibsanitti namni tokko ajjeefamuu irraa kan ka'e bitootessa 18 bara 2021 godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa keessatti waraansi jalqabame. Haleellaan kun guyyaa 2 booddee godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa hawaasa Oromoo keessa yoo xiqqaate uummata 60 mana fi qe'ee isaanirraa buqqiseera. Haleellaa marsaa lammaffaaf eebla 17 bara 2021 magaalaalee fi daandilee gurguddoo irratti geggeessameen immoo uummata daran buqqisee qabeenya daran barbadeessuu himaniiru. Rakkoo nageenya naannoo sanatti mul'atu irraa kan ka'e waahillan keenya gargaarsa lakkoofsa namoota buqqaanii nuuf hin mirkaneessine. Aangoonni bulchiinsa naannichaa garuu namoota godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa hawaasa Oromoo irraa buqqaan gara 300 fi 30tti tilmaamama jechuun himaniiru. Dubbii himaan tokkummaa mootummoota Farahaan Haaq ibsa isaaniin magaaleen hedduun isaa akka gabaasa garagaraatitti buqqaanii jiraachuu himaniiru. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi waraana Eertiraa Tigraay baasuuf waadaa galame hojiirra akka ooluuf gaafatanii.
walitti bu'iinsa Tigraay keessaa kan baatilee 6 guutuuf jedhu akka dhaabatu gochuuf United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochaa jirti. Itoophiyaa cinaa kan goran loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'an gaafatteerti. Ministeerri Dantaalaa United States akka jedhanitti wiixata darbe ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antonio Blinken bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenanii battalumatti guutumatti akkasumas haala mirkaneessuu danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhaa jiru. Kana malees United States gargaarsa dhala namaa kennitu akka itti fuftu gargaarsa kanneen biroo akkuma dhaabdetti turti jedhameera. Itoophiyaan Masrii wajjin laga Abbayyaa kan ilaalan falmii uumamaa furuuf dadhabnaan Ameerikaan bara darbe gargaarsa irraa dhaabdee jirti jechuun himameera. Hospitaalli Referaalaa Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomisha hojii eegalchiisuu beeksiseera. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun guyyaatti oksijiinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a jedhaniiru. Jiraattonni magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyan tokko qilleensi qulqulluu hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyatu beeka jechuun himaniiru. Tonni beekamne naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa daandii Finfinnee gara Goojjam geessu irratti konkolaachistoota irratti haleellaa geggeessuun beekameera. Guyyaa kaleessaa halkan keessa sa'aatii 10:00 irratti aanaa Kuyyuu fi Dagam gidduutti hidhattoonni hin beekamne konkolaachistoota irratti haleellaa raawwachuu hoogganaan biiroo kominikeeshinii godina Shawaa Kaabaa obbo Qana'ii Caalaa himaniiru. Haleellaa raawwatame kanaan konkolaachistoonni 5 kan madaa'an sababa kanaan konkolaattonni 2 walitti bu'uun walumaa galatti konkolaataan 6 caccabuun himameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media kan wajjin turtii gaarii.